Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madaqashti kam jirtu isinin jecha argamachuu waalama isinif qaba jechuudha. Waalameen sana isinitti mun qaba. Waan sawan isin gammachiisu akkuma namni na jaallatan gammadu jechuudha. Waan kana guddaa keessanii viidiyoo kana aga dhumaa dhaggeeffadha. Gammachuun kiyyeessuun takka kabiyya galanidha jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin. Inni lammaffaa YouTubein kiyya na deebi'ee jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Baka yeroo ji'a sadii dura jechuudha YouTubein kiyya na jira uggurame ji'a sadiif bultii 10 jechuudha viidiyoo irratti hojjechuu hin dandeenye maaliif irratti hojjechuu nan danda'a garuu uummata kanaaf faayidaa naaf hin qabu jechuudha saniif badee saniif dhiisee ture garuu amma alhamdulillah guyyaa 90 way booddee naaf deebi'ee jira habiiboche warri naaf dhiphachaa turtanii abdiin murinii misuu jabaadhu namni runaan jettanii haye YouTube dhugaa dubbachuuf akka haadha kiyyaatti jaalladha. YouTube jechuun anaaf haadha kiyya lammaffaa haadha kiyya isheen adeemse caalaatti lala haadha kiyya astaghfirullah haadha kiyya isheen adeemse lammaffaa naaf ta'a jechuudha. Maaliif hanga YouTubein kiyya na fayyadu hanga YouTubein kiyya naaf waa godhu ያው namni naaf godha illee yaadu jechuudha ilma namaarraa abdii akkasiin qabu dhugaan isiniin jira warroonni yeroo bal'aa qabdanii YouTube banadhaadha YouTube በጣም akkasiin fayyada እና baay'ee gammadeen jira wallahi dhingada naaf deebi'ee deebuunsa torbee tokkuma guyyaa 5 akkasiin gaha garuu viidiyoo waraaban jira bakka waan viidiyoon hojjetiin ture jennaan xiqqoo ishee booddeetti na argisa jechuudha yaa mirri kiyya akka durii fedhii guddoo qabu suni xiqqoo ishee bakka Kerlesi akkasina gochuu barbaade jechuudha Senegal duruu malee baay'ee viidiyoo hojjedhu ji'a keessa 2 fi 3 faana hojjedha garuu gidee takka ajandaa irratti gadhiisa inshallah ajandaa yeroo viidiyoo mataa kee irratti hojjechuu eegale ajandaa hundayyuu dileet jalaa godha jechuudha ammallee yoo dileet godhe waan am fayyadu ajandaa namaan dura gadhiise jechuudha yeroo dhiyootti biyyan galee waay biyya galuu kiyyaa isinitti himaa yoo makka galu sina gadhumaatti na dhaggeeffadhaa yoo isinittalee habiiboche እና የውብየ ገለለ jechuudha YouTube kiyaraan na hordofuu hin dagatina isiniin jechi barbaada waan isin gammachiisa inshallah nin godha hidheetii yaada jechuudha viidiyoo ajandaa jirtu hundayyuu of jalaa kaaseeti viidiyoo mataa kiyyaa misoo ta'e hojjechuuf fedhiin hin qaba yoo fedha rabbii taate jechuudha እና akkas inni YouTube kiyyaa akkanatti na gammachiisee jira alhamdulillah akkuma ammaan duraa jechuudha warroonni jajjabeessaa turte warroonni misoo jabaaduu abshuuraan jechaa turtanii warroonni moo waan ani hojjedhu isinittiin tolleessi bakka arraba takka dubbattanii ani wallahi koomentii namaatu laalo koomentii namaaf bakka hin qabu ani maaliif wanta ka yeroo hojjedhu naaf hin taajeetiin hojjedha malee ati gaarii akka fedhe gootu osoo amma jechuu quraana fidee quraana qara'ee jechuudha namummaan quraana kana dhaggeeffatu hin fine namummaa qaraati jedhu namummaa beekti jedhu hin dhibu jechuudha gaarii godheen ilma namaa gammachiisa yoo jette ati dogoggortuudha jechuudha waan nama miidhu hin godhin amilee namaan cabsin nama rarrabsin nama xiqqeessin malee wanni ati gootu dirqama namni hunditti gammaduu qaba jaallachuu qaba yoo kan jitu taate dogoggoraa jechuudha ilma namaa waan ittiin gammachiistu hin qabdu si galee beekumsa keetti kan inaafu jira hojii keetti kan inaafu jira argachuu keetti kan inaafu jira hundammoo miti si galee soo kanaaf dantaa keessaniif jiraadha malee dantaa ilma namaaf hin jiraatina isin jechuu barbaada ani nama akkasitti ofitti amanamummaa qabudha wallahi billahi alhamdulillah dhimma galiitii kiyyaarratti jechuudha viidiyoo baay'een isiniif gabaabsa dhimma galiitii kiyyaarratti hojii mana madaamii kun na dabbarte beektanii jechuun qaalitti kiyyaanii jechuun jireenya biyya lafaa kun namaan guutuu waan ta'eef nin gala jedheetiin murteessee jechuudha ji'a tokko akkasii kaasee nin gala dheettiin wayii galee jira jechuudha erga galee deebi'ee kontiraata kiyya waggaa 2 fixeen jira jechuudha achumaan nin gala dheetumatti immoo nin dubbadha garuu anis yeroo akkasitti jedheen sagantaa isiniin ture jechuudha amma garuu osuma jennu bakka xiqqoona dabbaree isheenis biyya biraa deemuu jirti jechuudha biyya biraa waan isheen deemuu jirtuuf nin galaa jedheetiin itti meennaan deemeetiin deebi'anaan jette garuu duratti akkasnaan hin jenne yeroo galuu barbaadetti tikeetiin siif muramaa in galtanaan jette akkasitti waadaa walii galle jechuudha ani bakka nin galaa dhuma ji'a kanarratti galuun kiyya hin oolu jedhee gammadee tikeetii naa muraa bakka anis nin galaan jedhan jechuun
biyya lafaa kanarratti wanni ati hunda guuttatu hin jiru beekta. Jireenyi biyya lafaa bu'aa baay'eedha. Siigalee amma kubbaa harka keenyaa kun wal qixaa miti jechuudha. Biyya lafaa kanarratti illee bu'aa waliin qixxeeffadha yoo jetti akkuma harka keetii kana wal si jalaa caccaala malee wanti guutuun duniyaa kanarra hin jirtu jechuudha. Hanguma argatte, hanguma qabdu, hanguma si mijjate, hanguma dandeessu jiraachuuf yaaluun kanamatu jireenya jechuudha. Siigalee so biyyi namaa kun wallahi umurii namaa baay'ee takka fixi jechuudha. Siigalee anama waggaa 5 dura mucaa xiqqishuu takkaan fakkaata jechuudha. Amma garuu isa waggaa 5 sanarra guddadhee jira jechuudha. Waggaa 5 booddee akkasiin guddadha jechuudha yoo rabbi na kaa'e. So umuriin dubartii waggaa 40tti dubartiin baay'ee nama guddoo taati jechuudha. Dhiirri garuu waggaa 40tti dargaggeessa fakkaata jechuudha. Umuriin dubartiif umuriin dhiiraa takka miti. Saniif callisneetuma akka qurxummii bishaan kee teessuu mana madaamii keessa dhiphannee taa'u osoo hin taane wallahi lazim jireenya biyya lafa guutaan jirtu waan ta'eef galuun keenya baay'ee takka barbaachisaadha isiniin jechuu barbaada. Yaa inni kan biraan nin galeedhee murteesseen ture jechuudha. Ji'ootuma kana keessa jechuudha amma ji'a 7 finnee jira miti. Nin galeedhee naan bakka qaalittiin kee ammoo dura nama fidachuu barbaadde siigalee. Nadabbare wallahi billahi bakka nadabbare nin galaa. Jedhee jechuudha. Ganamuma faayee hojii hojjechuun jibbisuutti gahee bakka moo beeku. Hojiin na dadhabsiisee osoo hin taane simcheema bakka. Hojii maa diree bakka wallahi lazim mana madaamii kana keessa na dabbare siigalee. Kaza achumaani nama fidadhaan jette. Akka isheen nama gaarii taateef silaa nama fidee fidan bakka buusaaf jechuudha. Garuu isheen nama hoggaattuu gizee takka koshina laxxemaan kan fudhannedha siigalee. Nama waan hundaa of hin beeku akka mana isaatiitti hojjetu. Nama akkasiitu mana kanatti barbaachisa jechuudha. Kanaaf nama kan biraa takka fidee ishee wajjin waan takka agarsiistee barsiisuullee yeroo hin qabdu jechuudha. Isheen bakka isaati haga isaati qabdu kana hunda quraana qaraatee siigalee qaalittiin gahee jechuudha. Garuu warra wantiidha siigalee isaan warra musliimaa sirrii miti. Sanummoo yeroo ishee quraana irratti fixi jechuudha. Rabbi ishee gargaaru. Innaa saniif anjiuma kana fixeetiin galaa wurr jedhee shaantaa qopheeffadhee waan hunda qixeeffadhee innaan ka'uuf jedhu maaliif ariifattaa misiraa galan sarratanya fidadha siin jedhee sitti mee amma nana bira teessee anaa sittaaree anaa si mufate yoo galtee siin tasaa ka'uu naan jettee ittiin naan suwaa rabbi jedheedha. Garuu qalbii ishee cabsurraan illee bilaa shantaa miti. Hayyee amma biyya biraa deemtee dhuftee ganaa sarratanya laallatti jechuudha. Agasitti isla kan amma galuuf ture xiqqoo ishee yeroo sanatti tikkeetti naamutan hin beeku. Dhugaa rabbi gaafati jara bira turtee yoo si jaallatani lafarra si harkisanii bakka. Lafarra si harkisanii qalbii namaa cabsuunis gaarii miti. Dammoo giseen kun illee bokkarroo baay'eedhaan biyya keenya sinii galee wallahi amma ogguun bilbilaa sa'u shirridha bakka bakkaan jechuudha. Sana laalee anis bakka hayyeetumaan jedhe. Naa akkasii yuutuubiin keessa naaf deebi'eera alhamdulillah. Yoo biyya galillee yoo nuti hojjetee jedhee jechuun waayifaayin jira biyya warri biyyaayyuu uma hojjetu yuutuubii jechuudha. Yoo nuti hojjete hin hojjennaa inshaallah. Kaza waan siniin jedhu hin qabu. Galatoomaa naa jiraadha warroonni jabaadhu naa jechaa turtanii. Wallahi jechuudha hanga yuutuubiin kee cufamellee ani teenya yuutuuba kan biraan banadhe sunillee alhamdulillah waan ganzaba na nyaate miti waan itti gammadeedha. Akkasii wanta kan hin danda'aniin godha jettee abdii muruu baannaan uma hojjetta uma bu'aa isaa suma argita jechuudha. Sin jaalladha. I love you so much. Bye habiboche. Nagaatti turaashi gammachuu keessanitti